Akkami siloo naguma qabdanii miti? Nagaa qabna alhamdulillah. Wanni rakkatama jirti hangaan asii deeme kana. Wallahi hin jirtu alhamdulillah. Ijoolleen nagaa qabdi namoo? Galata rabbi. Bikiraa dhuftee siraa bareedaa mi namuu fayyaa qaban. Lakkii namuu naga qabanii. Ogaa egaa deemne irra torbaan irra deebine. Baga rabbi nagaan si fidee dhiisi. Miciyyoon oqanaatii isaan geessame. Mucaa maashaallah gurbaanni barnoota afaan Oromoo. Ayya. Mucaan duraan bannumaa hiikuma takka hin beektu. Amma silaa qubee afaan Oromoo tana katabuu ni beekti? Qubee afaan Oromoo kana dhadhooti qaama. Ni katab jechuun sirriitti? Katabbii akka naasur jumaattii hunaa ibsiin jeeni. Ayya. Maashaallah san mucaan ta'ee jira. Yani Duraanuu sumaan naan jite malee gurbaan kun bareedaa nama naamusa qabu kabajaa qabaa. Micoota na afaan akka biyya keenyaa nu barsiisuu jeetiin si morme. Ati gaafa sannaaf latte mucaati yanarraa balleessuu deemta. Gurbaan kun hin taane namni biyya tanatti dhalatee guddate ijoolleen ni sobomtii. Dhiirtiin maan tanaa nama sobdii jettee naan moromte. Laakiin bareeda bakki sanitti illee abbaan mana keetii si gorsuun sirriidha. Ati maashaallah gurbaanis. Anu baratu takkittiin tun ija godhanne. Takkitti sana barsiifannee alhamdulillah afaanuma biyya teenyaa nu barannaan afaan Oromoo alhamdulillah tabiro. Baroon namni ilmoon akka dhalatte yoo namaa baratte wanni san caalaan jiru ni beektaa miti. Alhamdulillah. Haa ta'u isin barnootuma kana naa jabannaan hawwiin tiyaasan wanni biraatti akka tajirtu jirtu beektaa. Sanumaati amma isi jirtu silaa isin. Sandoo ni ilaalaan irraa walleenuu taabaanaan seemataan kun akkuma dhukkuba. Mataan na dhukkube muumedha. Ni dhukkubaatii keetii ilaala. Maal taate isaan qabu? Waa qormaatatti baay'isanii sin beene. Mee keetii ilaalaati. Mootii fafaa amma deemu kanaa qabe. Rabbi tufka kaanii qabini dhiisi qame. Mee ni ilaala. Yoo dhalaan tun dubbii keessa gadi ilaaltu gubbuma kana nama faarsitiiti. Ani bee waa jabo faaruudhaan dachii balleessite. Wallahi ani bee waa khayruma rabbi haa godhu malee jaboo kana faarsiti. Ati booddee sii toltuma rabbi haa godhu. Maalii yaaddechaasa akkuma barsiisan san qalbii keessa dhufee jira. Yaani na seene yaa rabbii kiyya warra keenya kana nageennan dhiisanii maalumaan jaa yaa rabbii kiyya. Barsiisaa jedhanii barsiisaan as fidanii waan biraa keessa naqee jira barsiisaan. Rakkoo qaba wallaahi. Maal na barsiisa barnoota jee waan biraa keessa seeneetiin jedhama maaliin bara ummaan dhiyoo dachaasii naan jette karaa kanaan qaba wallaahi. Shayxaana waan kanaan na seeneen beekne wallee jaalala baana saneen na qabee laata tanumaan isa wallee jaalalti. Intali cabee ayyuu. Wanna dhufte. Kan kee mormana irraa fuudhee inni kaan irraa buusa. Jaalala maali? Maal dhageessee ammaati jee? Tamaaliiti jaalala. Ariifachiifti ammaati jee maal dhageesseeti? Jaalatti tamaaliiti ayyuu. Kumaan narra faamte ummaanti na dhageessee mee maalumaan jaa yaa rabbii kiyya. Namillu dura namillu. Bankee arragaa naadhumattee nan dhiisuun kaan irraa buusa. An gurbaan san jee duraanuu mucaa waan biroo narraa barsiisa. Natti hin fidinii. Qooyi obsimee ummaati ati maal dhageesse? Waan na keessa jiraatan narra gartee ammaa kee najjeesa maal waan hin jiru qabu badhiyoo tanaati wayii na gartee ati maal dhageesse kana naan jettan basala. Maal taate jaalalaan jaalalachu jirtaadhati. Jaalalachu gurra keetiin dhageesse. An jaalasan waan taateen beeku yaa ammaa dhiyoo tan akkanumattiin yooni mana barnootaa dhaqee. Sirra saraayatiin amata dheeraa kana naafi baankee si gurguddisu jirra. Gurbaan amma si sabbakee jira misuudii si oofu. Yaa ummaati sabbakee gurbaan suutuma jeemee na gattaa wayin siimaa ummaati. Gattaa wayin siimaa lallabin baabaan kiyya nu dhagiya. Akkiin ta'e wayii gartee ati kinaan jette gaafa duraanii san ummaati waan si dhibees na gaafadhu yoo rakkattee sani geeleeteeti akka ummaati waan hunda naan mareedhu naan jetteen turre umma naan lolin kaa qalbiiti yaanna caba akkattiin qirqir jaama sodaa baabaan kiyya nan dhiisu jeeti.
dubbitan ana kana nu godin baasin baabaan keenuun dhiisuu ummaatiyya waan isin joona dhageessa ummaati ammalee isin cafinka bari yoo jaalala qabanis bar ummaa fi biraan deemanni jiraatan barnootaas ni baradha barummaatiyya sinjee ummaana raandoo sinjee dura maaliif akkati dhiira jala narraa suudii karaa suudii janii warri hashiis dalaguu jira akkasin sabbaqnee jechuufin ummaa waan takkaas yoo nama jaalattees narraan dho'isinii ani geeleteeti ummaateeti jee saniifin si gorseen waa'ee makkanaatirraa kanee si gorse jaalalumata narraa isaati akkas naan jette waa'ee makkanaati isin jaalalummaa sila fi ta'ee namatti jiru tun maalittiin beeka baranummaa jechuun dhagee barnoota giseen deemus ummaa barsiisaan sun akkanuma na dura dhufa Allah uzbilaan sheetaan rajii mumaanja ani jaalala jaan tana taatus hin beekne kanuma qalbiin tunis dhaadhaana jetti guyyaa inni dhufne yaani na seene ummaati barsiisaan san naatee jeetumaan sitti baafachuu sodaadde malee wallee tanuma jaalalti baanan gaa'ii tana yaa ummaati akkamumaan ta'a amma akkam na gootare amma dhaggeeffadhu akkam jenneetimma animma yaaniiti si duraan sin dhaabbadhu duraaniin karaa kanarraa si kaa'e akkati wanta kanarraan dhoosineefin yoo namni si jaalatellee akka tasaa narraan dhoosinii sin jee ammayyee abbaan kee akkamiin ta dura maal jeetiin dhaqee himaaf baabaa kiyya kenneen fi nuuf hin jirtu anna jeesa gaamma naawuni ariya naawuni ajanumma naawuni fannisa gaanii anuu tanuma sodaafin ummaan jeenarra lafaatee jirti wallee jaalalli namni odeessus tanumaati gurbaan akkuma na dura deddeema ummaati halkan illee gurra fokkan na dura dhufa barsiisaan waan biraan nan barsiifne afaan oromoo maan na barsiisa quduruma biraan na barsiise barsiisaaniti wayin siimaa dhagee ummaatiyya baabaa kiyyaa sun dhageessisin ani ismisa mana kana dhufuu yoo dhabe ani yoon isa ijaan arkuu baadhee narraa ture inni anni wayyaa barnoota kiyyaan jaaladhaan caljeetiin barnoota kiyya ifumaaf qo'adhee baradha afaan oromoo ammas xiqqoo na dhageessise laakiin irra guddaa jaalaluun waan tana barsiise yaa ummaatiyya. Allah yaa saatira yaa rabbi kana hasxureeti yaa rabbi. Mee ummaatiyya yaa rabbi na sattari. Rabbiin si sattara anillee na sattara atillee na sattara. Ummaatiyya abbarsiisaan naatee jira duba jaaladheetiin jira abbaa kiyya kana akkuma gootee narraa lafa qabdee. فرا يسمى سنين خنيت أيو أب إيسا برسيسا خنانا خندينه خلاص أمتي جفرا هنا كمان تيتي يوقع كمان ديمت تافا يوقع أمو يسمى سنين كرا ديمت سنانا ديمتو أنا سلا بندن دو برسيسا جالك إيه تنجرو أمتي يكغارتي وي جسي باتن متى ما تكوي جريته أيو وي سكان نيوان دكون وانت كان بس جالو مسار أنا قبل ما جالو مساتين قبل أكمل جالتي سا يو دي لك أنا كنا سمعت إيه خوجا خو نويون كيسل لوان تكجاين أركو يسمان أركب برسيسو مشان تافن دفتة دي مقلّا لراسك يسمان ندرو تأكم نجوت يا أمتي ما شريعة إسلام يتوما صلاة رانتا صلاة الحمد لله يسمان ندرو الجمال لكن ما صلاة كمين تمانا كفلت يا أمتي جتنا يسين تنجرتو كمين ترون قصاري أدمكو نتين كفلت أبو مخي يسنا كجوت نرى نجيس نفن نساتي نرى لفك أبي كجوت نقول أمي جالس ياماتي ولين نقول أكشريعة إسلام يتتني خاصة يسنا نقول نبدأنا نساو جيم كته تنان سينجانا كجوتو سيبي كتبرا خلاص أما أبا خيبر عندك أبا خي يو قربان عندنا رفع ساو دمت يعني نافيني الرول هنديفو إيسا تويتن يو إيسا تويتن أنا كتيمي خلاص فينا جيسا أنتو كنا إيسا رتين بالبلا أنتو كنا أنا كم فيدي وده إيسا أنتو كم نجموها هاي وما نريبة تريب أما لقي فدو أبينا قال نرى قبوس سديني نرى أكان جونا ما لقيتين تسقبيسا إيسا هوجونا نسيامي خطو بابا يبرمو بابا يبرن دفو أتكما نكا غوتنا راغودي متاسا ياماتي نغودي في نغارب بين رسول ساني نتوريت نخنا نافي إسا عرب لم تفي قراتين دفو ندفا بلما كم يافا هيا فونتا وني ندفا دركما خلاص أبي عندك يا ربي خيجا أكما نغوتنا غودي برسيسا خنا جالد أرلي برولي جالد أبو مغيا خنا ربين قلبي ساتن غيسا واخاي أكيد سافنا خنو فدا أبو مخيا خنا يا ربي خي أمتي يا في ساسا كل بني فدو نالا فيسي يا خالق أخي جابر سيسا نافت يا ربي خي نافسول إنه خني يا رب الله يا ربي خي جا أبدي خيان أبدي مريفي تنجر إني مكان أبدي أنا أبدي مريفي تنجر يا ربي نافي سول إنه خني أبا خي يا ربي لفن الرعاك أبوها يا خالق أنا كده يلتي جاهرين باننجا نصيبا يا ربي توكج أكشن هي مالي هيست ولت مالته فروا كسيمي يا بايبسا هي مجان وابكا نتي ايكو جرنجرتو هي اوديس نرايز غا هناريني
maali barnoota qabxii fiduu dadhabde moo maali? Laawaa barnootaa miti. Hime. Barnoonni laafaadha. Hayyee. Amma wayiin siin jechuun fadha yaa abbaa ibsaa kiyya. Hime habaraan dachi samii guute dachi nan qanne yaani. Narraa isinaariin. Ati haa ta'u oof. Siin beeka jenni jarjarta xiqqashoo. Hayyee. Mucaan haatiraas namaas ni sattarti. Hayyee. Dhalaan maamuudiidha jette Oromoon. Muciyyoon anis gaa sirraa qaanfattee fitittiin sitti as beemma. Hayyee. Shoodduma barnootaaf as dhufu san. Mucaa xiqqaa barnootaaf dhufu san. Ani jaaladhee itti muciyyoon teenya. Kunoo haa tanumaami taniin jechuu jiru. Ala nan baasinaa ani abbaa kiyya nan dhageessisinii. Hiniin heerumaa ni kaana haa godhuu fi abbaan kiyya. Anaafeetis amma akkuma jaalaltii nu qabdeetuma wal fuune. Ilmoo tanaas amma hin loli waaniin isiin tasgabbeessa juuf inaartee kara biroon kutin. Ilmoo tana yoo itti loltee itti aartee baaftee nu jala. Ilmoon tun deemteeti ijoollee hashiishee heerumtu. Meeqaan taphii jira ijoolleen namaa. Taatanii fi abbaan irratti sulluqaanii itti dadhabanii lafeen isaanii itti dhumte. Meeqaan taphii hashiish warra guuru heerumee ilmaan isaa haati gurguddisuuf jirti numa gartaatii sagarte. Saniifuu karaa nagiyaatiin haanurraa heerumtu. Mucaan fi najjeesaa abbaa kiyyatti ittiin bahu abbaan kiyya najjeesaa hableen irra kaayee jetti ilmoon diddeetiin biraa dhufee rammaan tana boo'ee fixadhee. Numaan ajjeesaa oha. Numaan ajjeesaa oha. Amma dhaggeeffa Niin ajjeesa wanniin an isiin haana caaltu barbaade malee an adaan namtichummaan sun wanniin araarsu jiru jaalala malee barnootatti hin jirtu amma naa galte dubbii wanniin an kaleessa jees hin oolamne jechuudha. Wanni ati ettee dhuguma sanitti hin oolamne. Ni beekta duraanuu ati duraanuu. Siinni harkaa baase siinni harkaa baase. Amma laata hin dogongolin hin dogongolin. Siinni harkaa baase faayidaa ilmoo dhalanii ilmoo yoo barattee galma siin geenye maal faayidaan ilmoo dhalaniif? Amma ajaaran hin baasin ilmoon akkana ijolaa kuttuu sin godhin. Ilmoon teenya kuma naamusaan nu heerumtu. Kalaas gurbaanis gaa yoo laaltees nama nagiyaati. Muciyyoon fi najjeesaatti akkamiin godhata hanga kanaatti. Laal gartaa muciyyoo tana siinni harkaa baas siinni harkaa baas. Siin mana kana nuun bultanarra. Isin lamaan daaraa isin godheetiin kutu. Waalaikum salaam. Seeni. Baabaa maal? Seeni barsiisaa jaalalaa seeni. Akkami nagaa? Nagaa. Fayyaa. Seeni. Umma nagaa? Akkami nagaa? Ati barsiisaa cimaadha barsiisaa jaalalaati. Jajjama dhugaa akkasuma cimaadha. Ati muciyyooti maal barsiisuu jirta? Maali baaba? Jaalala naa barsiisuu jirta moo maal? Baabaa maal? Higa. Maal baabaa na dhajjeesu? Higa. Jaalala naa barsiise moo inni maal naa barsiisuu jiru? Inni jaalala naa barsiise moo maal? Walaa isaa walaa isiidhaa tokkoon keessan hin haftan laa mana kanatti isinin fixu ta'arree. Higa. Carraan kiyya kalmate jechuudha.